Dewi. Ada ya? Semana sih. Aman tanah, ada ini. Dacas masamu. Mami ati nagala tomi. Ati khaisuna ada dede. Ati khaisuna ada. Sirra di mangkawan. Namni bisana kan ada mugode. Namni bisana ka kala mugode alami jizesi. Nimbe khadira. Akkanatti miti ka ibsaa itti baaftu. Akkanatti miti akka itti nama arrabsuu ni miti. Nama abaaruu ni miti. Qabaa gannaa dhiisanii miti. Mee ati ibsa abdii fi maali inni ittummaattan koottaa mee isin nama. Abdiin tokkichi isinii gaanu doon isin hin tuine. Abdii namni lubbuu ibsaa yoo duutes itti gaafatamu Sa'idii fi abdii fi dachaas. Lees maaliif yoo jettan isaanii gaa. Akka mucaa ajjeesaa akka mucaa lubbuu baasaa nuun jechaa jiranii ba. Salaam alaikum warahmatullahi wabarakatuh kabajamtoota fi hordoftoota daawwattoota kiyya akkam nagaa jirtu fayyaa keessanii. Egaa gaa maameen dhufee jira maameen maa dhufe jechuun keessaniin oolu akkam nagaa jirtu hundi keessanuu kanu komattes kanu rifattes kanu jaalattus kanu jibbitus akkam nagaa jirta hundi keessan baga jirattan isiniin jenna. Egaa waa hedduu arguu jirra. Waa hedduu dhaga'uu jirra. Warroonni hedduun erga gaafa ibsaan qabaa ganna dhiisaa jennee qabaa ganna dhiisaa jedhee jira namucaa kana dhoorga isinii hime isinis diddanii gadhiiftanii qabne isin argisiifne jechuudha. Harka keenya jira amma booda suuraa isallee argitan yoo barbaachisaa ta'e ibsaan harka keenya jira. Anaa fi abdii harka jira ammatti yeroo ammaa kana keessatti jechuudha. Ka ibsaa barbaaddu kootu nu bira anaa fi abdii bira kootu gara barbaadde wal keessummeessuu ni dandeenyafsiin jedhe. Anaa fi abdii bira yoo dhufte karaa kamiinuu yoo dhufte ibsaa arguu ni dandeetta. Yoo barbaachisaa ta'e itti dabalamta. Nama golfisiiftan nama ajaa'ibtan garuu lolaanii miti gara waan akkanaa kana amma Sa'id Oro abdii eenyu akka jedhu beekon Sa'id amma gaagaree ibsaati warra amma bakka akka ibsaa fidaa maamme fuudhee abdii fuudhee zarraaf qaba ganna dhiisaa akkana goonaa dachaas isin sadeen amma yeroo ammaa kana ka nurratti fuulleffatee lafa dhiitaa jiru dachaas ni beekta haga dhiyoon harkaa baate hawaasa fi maqaa uummata bal'aa gadhiifamtee jirtaati. Kabajaa uummataaf gassi dhiifnee jirta. Eega gassi dhiifne ibsaa ofirraa dadhabne. Eega ofirraa dadhabne hatta mana seenee qabee of eeggannoo dhumaa itti kennee gadhiisee biraa deeme. Beekaa fi yoo sammuu guyyaa sanis fuudhuu wallaalle. Guyyaa san dhabamsiisuu wallaalle. Ajjeesuu hin wallaalle. Of eeggannoo sanillee didee akkuma isin argitan abdiitti garagale. Kanaaf gaa abdiin waliigaltee irra geennee akka isa fuunu dirqama nuti ta'e jechuudha. Egaa araara didee qixaaxa jiru itti kennina murtii jiru itti kennina uleen dawaadhaa barjaran. Uleen tun dawaadha namaaf fayyaadha namaaf qalbii si qajeelchiti dirra si qajeelchiti. Takkaa qunxuuxamee waan hin argineef qunxuuxnee argisiifna lat goonee argisiifna kan jedhurraa fuudhuu dandeenya. Oduu akkuma abdii sanii araara ka fudhatu taate akkuma abdii sanii naan walii galuu taate sadarkaa amma kararraa isa qabne kana hin ga'u ture. Ammas warri lafa dhiittan warri lafa guuttan Sa'id Oro wajji turre qaalii kiyya turte kabajan sii qaba akkanachi ilaalutti sarara bicaa bira tarte sarara diimaa seenuuf deemaa jirta. Sarara diimaa nutti hin seenini dhaabbadhu. Sarara diimaa seentee dhufnaani raafmanni na biran jiru. Ibsa dabalamuun kee shakkii takka hin godhin. Kana dura wajji nyaanne wajji duyne seenaa hedduu keessa hojii dabarree jirra. Naa fi ati keessattu.
Kanaaf amma akkaataan ati dhaadattu akkaataan ati qabaa ganna dhiisaa jettu Said Oro siin jechuu jira na dhagaye. Akkaataan ati qabaa ganna dhiisaa jettu maammee fi abdiidha ka jettu. Xiqqoo odoo suuta deemtee natti tola. Xiqqoo uf tasgabbeessaa odoo deemtee natti tola. Xiqqoo karaa lolaa deemtu kanarraa yoo ka akkanaan itti fuftu taate yoo akka amma godhattu kanaan sochii meeshaa kallii takka ka gootu taate hojii seenuu miyaalii ka gootu taate atis faana ibsaa ta'uu sitti himuun barbaada. Abdiin si gadhiisa si fuunetuma abdii si gadhiisa abdiin karaa bahutu si qaba nan beeka jechuudha abdii akkanni nama godhu isinuu argitanii jirtanii. Abdii ma si gadhiisee taa'an si bira taa'eetuma si laala innuu sii gaadha anatti asin odoon geenne abdiinuu sii gaadha. Dhaabatta taanaan dhaabadhu of eeggannoo isa dhuma sii kennan of eeggannoo carraa isa dhuma sii kennee jira. Sarara diimaa seennan raafmanni anaa fi abdii biran jiru akkasi goonu nutu beeka akka itti si fuunus nutu beeka. Kanaan dalayna nun tuttuqina aan duran isinii machaa ture jalqabumarraa nan tuqina na tuqan irraa nafuu jechaatiin ture. Abbaa fedhe sharafee jijjiirullee kanaanin dalagaa afaanin hin dalagu abibi. Kanaanis ni dalaga isiniin jedhe isinii mee jira waa hunda isinii mee irran deebi'u anam. Abdiin kunis dhaabbatta taanaan abdii kana wajjin dalaguu miti. Abdii ka walii galle kanaa miti abdii tokko jira abbo ka Zeynab maatii isaa wajjin baabu jechuu jiru. Dachaas wajjin baabu jechuu jiru. Said Oro wajjin baabu jechuu jiru. Laal yoo suuta deemtan suuta deeman. Amma yoonin itti seene akkami baayoon bayne na jalaa hin baatu abdii jalaa hin baatu. Ana jalaa baatu abdii jalaa hin baatu. Abdii jalaa baatu na jalaa hin baatu. Anaaf abdii walii galle dalay. Kana jala sarara isinii maa. Abdiin laal berbere hudduu si nagaan nan beekaan. Qabee jala si kaayetiin taa'ee akkanatti si laalala akkanatti taa'ee. Walla si kolfa taa'ee ani taphni na biran jiru. Harka kiyyaan akkana sin tuqoon. Abdii waan inni nama godhuu ni beekta. Abdiin tapha hin beeku. Abdiin tapha himan beeku. Inni ima kuchisiisama jedha. Ima kuchisiisa. Inni tapha amma safaatallee suuta nama kitaatu kanas isa biran jiru. Toofta waa himsiisuun isa biran jiru. Himtu taanaan ni himta laala akkana gassi kaaya. Akkana gassi kaaya. Nin beekaa waan ta'eef. Kanaaf Said Oro dhaabbatta taanaan dhaabbadhu sarara diimaa seenuuf deemaa jirti. Dhaabbatuu baatte taanaan ani ibsarraa nafuu maali jennaan atis faanuma ibsaati yeroo dhiyootti. Abdii atilleen faanuma ibsaati. Abdii Oroon sun faanuma ibsaati atilleen siimeetiin jira abdii tuubii moo abdii Oroo san siimeetiin jira jala sararee. Tokko jira gaa. Bravo! Dachaas illeen dhufee jira fayyana fakkaate. Baga fayyite dura ati gaa qixaata keenya jalallee baatee sadarkaa kanarra deebitee fayyitee lammata qixaatatti deebi'a jechuun lammata anatu du'aa ibsaa dura ana dhaqee ana qixaaxaa jechuu jirta. Nuti anis gama kiyyaan sirraa geeffadheetiin jira. Barbaachisaa taanaan dhiifame si godheen ture ati feetu godhe feetu dhiisi garuu diddeebi'uu jirta dachaas. Sirraa geessatiin gassi dhiise. Amma natti haftee jirtii asiin na haftee maamme narraa baasa amma siimee abdiin narraa baasu abdii harka na kaa'i jechuu jirta dachaas. Taa'i dhaabadhu taphan seeni ni nyaatamta. Sin wallahi amma fa'a harka keenyatti deebinaan lubbuun si dhaban seeni. Akkanalla akka abdiin morma sirraa muru fuudhee jala si kaayetiin taa'ee ilaalu ofirraa dhugaan taa'ee ofirraa afaan kaayadha. Erga gaafa abdiin na dabalamee yoon murtaa keessan jira. Lees gaa amma nama kaan fuudhuu fi kaan fuudhuun isuma fuudha isuma waa hundaa bobbaasee isa fida nyaq. Simmin quturii san siiqee argitanii ibsaa waa yoo feeta.
laal harakaata akka goggootanii hundi keessanuu isi hin dhiif dachaasi sa'idii abdii eenyu maqaan isaa Sayid Oro isin sadeen kun akka malee qabaa ganna dhiisaa jechaa jirtan dhiiran argine isin tak abdii harkan seenne isin maammeen agar ati Sayid maammee ka dur hin seenin atillee nga dunuunfatteen deemin meena siin jedhe banadhu gamana milladhu eenyuun na dura jira eenyuun na duuba jira eenyuun na cinaa jira jedhiitii uf laali yaa Sayid maammeen ka durii miti uf laali tole uf laali nuti ibsaa hujima isaa deebisuu jirraaf dalagaa inni shiran xaxaa ture nu dhiisi jennee kadhannee nu dhiisuu dide ani numaa na dhiisu sin kuchisiise jedha akka waan humna qabu na kuchisiisuu hin danda'an akka isin argitan kanan isa godhaan akka isin argitan kanan isa godhaan kanaaf dachaas shugguxii fuutee mucaa kennite ufiin eegii jetteen eenyu taphachiisii jedhan san taphachiisa akka sirran taphanne ati nun beeytu ati anan beeytu abdii hin beeytu taphachiis sirra taphatuuf deemna dachaas goolii si naqee jira odoo uf laaltee odoo uf dhaabattee eessa jira jettee uf laaltee irra sii hoyyada taphachiis kanaaf amma girgirri babba ibsaa kana godhanii nam fuunaa maali ibsaa harka kennu jira ibsaa barbaade kootu dhiira ibsaan anaaf abdii harka jira namni tokko nu harkaa fuudhuu hin danda'u namni tokko nu harkaa humnaan baasuu hin danda'u siifan hima an kana jala sarare siima humnaan baasa jennaan arrabaan baasuu illee hin dandeettu arrabaan baasuu hin dandeettan jiran nu abaartanillee wanno ibsaa fiduu hin dandeettan nuti yoo barbaachisaa ta'e ibsaa fuula keessan duratti ila ibliisni guddaan isa waan ta'eef morma billaa akkanarra kennatti akkanatti irraa muree isin argisiisa gurra jalqaba qaama isaa gurranni murraa takkaan maaliif isintu garaa nu ammeessaa jira maaliif isintu akka itti garaa jabaan nu gochaa jira maaliif akka nuti gorsa kennineefi anama gorsa kenneefi amma booda toora kenna baata du'a najjeesa jedhaa barsanu akka dhiira harka jiru hin beeku isinis joolleeni aga maaliin arginiif maaliin taphattii jedhani kanaaf isin amma dhiiran argine isin hundi keessanu akkanuman na laala waan dalagu asii jecha warra alaa pip jedhu taan shat godha taan kanaan bita gamana rara warra silaa dadhabsiifame kararraa qabaata kanaan dalagaan humnaan baay'een dalagu baranna kanaan dalagan sammuun dalaga kanaaf amma booda na akkanan godhu abdiin ni jira gaa maal eega burr taayitiin isuma bira taayitiin ilaala akkani godhu qabne finne isa bira isa ka qixaatu si achi abbaa kama nama kamiyyuu kanaaf warri paappaappaappaappaappaappaap jettan akka ittiin dabalamne itti isin daballa Sayid Oro akka malee waan jarjarte na fakkaata sarara diimaa seentee jirta sarara diimaan seenini gubbarra jirta sarara diimaa seennaan rahmata siin goonuu sitti meetiin jiraan taphachiis shugutii si eegsiyan yoo an shugutii san sarkaan fuudhe anuma meemna agartaa siin jedhe abdii shugutii san irraa fuudhete qabina siin jedhe dhagiitii taphachiis bakkuma kana dhaye akkuma ibsaa goote irraa fuudhi shugutii san irraa fuudhii fidinatti salphaadha dachaas dhugaa meeshaa ku irraa far meeshaa waan ollee kenne Sayidii fi abdii kaanillee kenniif haa ofiin eeganii wayita deeman dukkana keessas ala keessas shugutii qabatanii haa deemanii nuti shugutii kotta anuu isinii kotta yoo barbaadan meeshaan akkana jira ish wallahi dhabama isin godha guutuu keessanaan odoo isin daqiiqa takkatti isin saffa'uun salbaadha daqiiqa takka nutti hin fudhattan yeroo takka nutti hin fudhattan suuta deema isin kadha
kadhadheetiin jira. Dittanii laal zarraaf qabii ganna dhiisintun ani daraan na hammeessit. Ani daraan jala na oo'if. Ani daraan humna na goot. Daraan akkan waa hunda cimsadhu humna kiyya cimsadhu daraan tankaarbii isin irratti fudhadhu na gootii malee uf duuba nan deebiftu. Dhageettee jirta. Uf duuba nan deebiftu. Akkanatti miti ka ibsaa itti baaftu. Akkanatti miti akka itti nama arrabsuu ni miti. Nama abaaruu ni miti. Qabaa gannaa dhiisanii miti. Mee ati ibsa abdii fi maanii inni mittummaatti koottaa mee isin nama. Abdiin tokkichi isinii gaanu doon isin hin tuine. Abdii namni lubbuu ibsaa yoo duutes itti gaafatamu Sa'idii fi Abdii fi Dachaas. Lees maaliif yoo jettan isaanii gaa. Akka mucaa ajjeesaa akka mucaa lubbuu baasaa nuun jechaa jiranii ba. Akkana godhachuun mucaa lubbuu baasaa jechuun jiranii Abdii ibsaa kuchisiisaa jechuudha bara kun. Nuti feenuu ni kuchisiif, feenuu gadhiifna, feenuu ni kitaan, feenuu ni rarraafna, feenuu jiraa awwaalla. Waan isin galche hin qabu. Warri wajjin awwaalamuu feetu, warri wajjin kitaatamuu feetu, warri wajjin tumamuu feetu. Kootu. Dirra bal'aa sii qabna. Dirra bal'aa.